mirgaa bitaa fagoo dhiyoollee warri qoommiteen caqasuu jirtan cuftummaa hiyooyya hoolii waariin teessan nagaa tun qoommiteen taboorana giloobal miidiyaa tagam Itoophiyaa irrasanii dhiyaattu. Guyyaan arbitootes 2 gan 2018 annami oduu biyya gurrisan buusu jirleella molu jaataniiti hoolii waarii mirgaaf bitaa ta duuniyaa balloosanii dhiyeessina itti dhiyaadda. Aqxumur oduu teennan waliin turasaniin jen. Oduu jalqabaatiin jiraattonni godin boorana roob gannaaf qophii haloo cufachuu galchaa aroollee qajeelfachuun qophii gannaatiif kurfoo jiraachuu dubbatan. Godin booranaatti yeroo ammaa furmaata roob gannama mul'achuu jiruun qilleensi jiidhan durse waan argameef horsiise bultoonni haloo cufachuun galchaa roo midhaaffachuun hojii qonnaa yeroon itti galuu akka qaban dubbatan. Hojii misooma hojjetaniin biratti roobi ganna kun akka huuchuuf meeteoroloojiin biyyaalessaa himanii roobi ganna bisaan guddoo qabaachuu waan danda'uuf ollaaf horii yaasuun bisaanii heesin qubatina yeroon irra fagaachuun of eeggannoo tolcha jechuun bulchaan bulchiisu godin booranaa Abdusalaam Waarii odhaaman. Oduu itti aantuun godin boorana fulaa akkaatti sagantaan agarsiisaa dafmii aadaa akkuma itti fufee jiru. Guyyaa halee godin booranaa ana mooyyaleetti qindeessummaa waajjir gurmaa'insa uummata ana mooyyaleetiin sagantaan agarsiisaa dafmii aadaa akka geggeeffamee jira. Kaayoon sagantaa kana guddaan aadaaf duudhaa Oromoo beeksisuun dhaloota dhufuuf aadaaf duudhaa hin dabarsuudha jedhan. Agarsiisa aadaa bu'uura aadaa ganamaa deebi'uun aadaaf duudhaa eenyummaa Oromoo addunyaa beeksisuudha jedhan. Oduu itti aantuun bulchiinsi godin gamoo bokka cima naannoo baddaan roobeen lubbuun nam 30 darbu ibsee jira. Yeroo ammaatti lammiileen balaa kanaan miidhaman gargaaruuf balaan dhibiin akka hin dhaqqabneef hordoffiif deeggarsa taasisaa jiraachuu dubbatan. Akka BBC'n gabaasee jiraattonni naannoo balaa sigiig lafaatiin saaxilame jiraatan of eeggannoo dursa akka taasisan gorsee namoota balaa sigiig lafaa kanaan lubbuun darbeen alatti namoota miidhaan irra ga'een dhaabbilee fayyaa keessatti yaala argachaa jiraachuu himanii jedhan. Oduu gama ispoortiitiin taphii kubbaa miilaa liigii olaanaa Oromiyaa marsa lammaffaa Ramaddiyaa Handiriyaa ballo staadoomii shalaqa jaatanii alii geggeeffamu akkuma itti fufee jira. Taph guyyaa kaleetiin siibuu sireen 3-1 adabba dabsatte. Adoola waayyuun duwwaan garbu gurraacha walqixxe ba'an. Booranaaf siiboo sireen 1-1 walqixxe kan ba'an yoo ta'u guyyaan tapha kan hordofne kan gurrisan buufnu ta'a. Qoraa bulaa deebana hordoftootteen ta boorana giloobal miidiyaa daa'imtuun teenta mirga bitaa tagan Itoophiyaa ta guyyaa addaa sunirraa xumuraa oduu hedduu dinillatumaan sanii qopheessinaa. Annami oduu biyya guddisan buusuuf jirleella moluu jaataniiti akkasumni waliin jiraadhaa boorana giloobal miidiyaa hordofa saniin jedhu.